Walaloo uummataa Kaayirootiif qaba. Akkasuma Dr. Aslee akkasuma Mubaarak Musammaa haadha manaa isaatii fi haadha manaa Aslee. Yaa uummata Kaayiroo uummata jaalalaa. Yaa uummata Kaayiroo uummata jaalalaa. Dubbiin dubartiin kaafteen qabbanaa'u galgalaa. Dubbii dubartiin kaaftee eenyutu qabbaneessaa? Yaa warroota dhiirota dubartii keessan ala ol deebisaa. Kuni maaliif ta'e kan sadarkaa kana ga'e sababa eenyuti? Fatiyaa taatullee haadha mana Mubaarak yookiin haadha mana Aslii maaliif waccuu miidiyaa irratti baatanii waliin gorfattanii keessan deebitanii tokko si gammadee tokko si gaddaa garuu sagalee keessan bakka dhibbatti si waraabanii dubartiin jabduu fi dubartiin cimtuun jechuun abbaa manaa isii yoo kan badaa ta'u ta'e yoo dubartiin sun gaarii kan taatu taate yoo abbaa manaa isii san daftee kan ala oldeeffatu ta'a. Haadha mana Mubaarak akkasumas haadha mana Dr. Aslii dubbii oo'istaniif homaa galmaan hin geettan. Oldeeffadhaa karatti oldeebi'aa manatti. Kun sirrii miti qilleensa wanna kun. Tokko siif gammadee yoo tokko si gaddu. Kan duraan sin jaalanne sar'a si jaalata. Sababni isaanii ijoolleen Kaayiroo jaalala hedduu waan walii qabaniif akka isaan gargar ba'anii burjaajessan namoonni hedduun karaa adda addaatiin barreeffamaa fi sagalee TikTok irratti tokko gara Mubaarak goraa tokko gara Aslii goraa ijoollee kana gargar baasuuf ijoollee gaafa rakkoo wal bira dhaabbatanii biyya ambaa keessatti maaliif wanyaatani? Obboleen kiyyaa walaloo kanallee itti xumuroo doon taanee gorsa haadha mana Mubaarakiif akkasumas haadha mana Aslii sababni isallee maali yoo jettan dubartoonni kun ijaarsa odoon taanee diigatti deemanii dubartii jechuun dubartii cimtuu jechuun dubartii alaa ol deebitee balbala gadi cufatte sababni isallee maali yoo jettan dubbiin dubartiin kaafte tokko hin qabbanaa'u garuu dubartoonni hedduu odoon taanee beektuuf wallaaltu jira akkasuma Fatiyaan immoo dubbii diigaa malee ijaarsa akka hin beekne Mubaarak nabseen isaa eenyuuf akka bahuuf deemtu biyya ambaa keessa ta'anii maaliif wanyaatan dhugaa kan isin hin jedhu biyya ambaa keessa teettee maaliif wanyaata biyya ambaa keessa teettee guutummaan ati agarsiistu maali tokkoffaa biyya ambaa keessa ta'anii ani akkana jechuun maali fakkeenyaaf haati manaa haati manaa Mubaarak erga viidiyoo qabaatte jarana koottaa laala jettee keessa yookiin seeran gaafachuu qabdi malee miidiyaa irratti baatee afaan bantee maal isii godha akkasumas haati manaa Aslee maaluma wanni isaan miidiyaa irratti baanii tirtira tokko qaba obboleen kee nama jechuun dubartii ala ol deebitee balbala gadi cufattetu dubartiidha. Dubartiin ala ol deebitee balbala gadi cufatte dubbii qabbaneessiti dubartiin ala gadi baatee sagalee dhageessite dubartii diigamtuudha. Maaliif kun hin beektanii namni gisee amma diigaa malee ijaaruun beeku. Kaleessa galgala maal jedhe viidiyoo tokko dhageeffadheen ture. Nuti sitti aarree jirra. Ati haadha manaa keetiif maal isinitti fakkaate asitti amma isiin sun diigaa deemti malee ijaarsan deemtu. Takka maal jettiin qabbanaa'ii tasgabbaa'ii jettu. Obboleen keenya namoonni ni dhageeffatan hundi keessanuu warroota viidiyoo maxxansan. Namni as keessa laala isiin takka diigamtuu dhufte isiin takka immoo beektuu dhufte. Kamtu caalameem ka qabbanaa'e tasgabbaa'e Mubaarak jettee qabbaneessite. Tuun immoo duuba gortee maal jetteen isinitti fakkaate nuti aarree jirra nuti sitti aarree jirra duraan hin jaalattu wanni kun beeka intalli kun duraan Mubaarak hin jaalattu haadha mana Mubaarak hin jaalattu abadan kun beekamaadha har'a hoo gaafa jarri lamaa wal nyaatu eegalanii Aslii fi haadha mana Aslii fi akkasuma Mubaarak wal nyaatu eegalanii har'a dhuftee jaalala isaanii gidduu jaalattee otoo hin taane diigaan dhufte. Wallahi nama diige rabbiin isa diige. Mubaarak jechuun dhugaa nama miskiinaati. Mubaarak nama miskiina namni hin beekne hin jiru. Garuu Aslilleen afaan hadhaa malee keessa isaatti waan qabu. Eenyu kana godhaa jiru dubartoota. Tokkoffaa Fatiyaa jechuun lammaffaa haadha mana Mubaarak sadaffaa haadha mana Aslii. Dubartoonni sadiin kun ijaarsa hin deeman diigaa malee. Maaliif diigan? Maaliif biyya ambaa keessa ta'anii maaliif gootummaa walitti agarsiisan? Biyya ambaa keessa teettee ani si kassasaan. Kassasi seera qaba akkaataa qaba wanni tokko yeroo kassaftee akkaataa qaba akkaataa itti nama kassasan qaba wanni hunduu seeraan deemama malee lolaan akkanumatti hin deemamu.
maaliif gaafa nasbeen nama tokko baafte biyya san keessatti seerri akka biyya keenyaa se'ina seerri isaanii cimaan kaayiroo keessatti seerri isaanii cimaadha kan immoo ni beekti biyya ambaa keessa teettee kiraa mana namaa keessa teettee gootummaa namatti agarsiisuun aslii ta'e mubaarak ta'e haadha manaa isaa ta'e dubartoonni sadii aslii fi haati mana aslii hin qabsiisna kan jedhan sababa maaliitiin biyya ambaa keessa jiraatti waraqaa seetoo qabatte seera jira biyya keessan keessatti yoo kan dhalatamu ta'e namni seera jira akka biyya keenyaan sa'ina seera jira yaa ummata kiyya mee wacuu dhiisati ummata kanallee warra wallaalaa warra dubartii lachuu isaan lachuu jechuudha aslii mubaarak dubartoota ofii harkaan qaban fatiyaa eenyumtuu dubbachuu hin danda'u abbaa feetaa arrabsite abbaa feetee dhiifte boo'uu dandeesse garuu aslii fi mubaarak dubartoota isaanii akkamitti qabachuu dadhaban baqa kana dhibe kana akkamitti qabachuu dadhaban akkamitti deeffachuu dadhaban barhaadha mana ofii tumee ol deebisa dhiirri jabaan asillee mubaarak illee jarri lachuun tokkuma wanni aslii jennee wanni mubaarak jennuuf hin jiru dubartoonni isaanii harka isaanii jira walitti dhaadachuun maaliif barbaachise utuu ummanni jiru bar namni kadu'eeyyuun araarka kan nama tokko ka ajjeesa oromoonni araarsa har ammoo gadi baanii miidiyaa irratti maali keessa waliin araarfattanii keessa waliin gorfattanii miidiyaa irratti baatee lallabdee eenyu siif fayyada kasi diigu malee kasi ijaaru jira abadan hin jiru kan ammoo beekuu qabdan jechuudha warroonni diiga namaatiif deemtan warroonni akkuma feetanitti jidduu namaa seentanii ummata kana ijoolleen kaayiroo jechuun ummata jaalalaati hamma wal jaalatan hamma wal kabajan yeroo rakkoo yeroo injifachuuf ka'an yeroo waan tokko godhuuf ka'an jarana mee sammuu keessan tasgabbeessa ummata kanallee tasgabbeessa ummata ijoollee kanammoo addaan hin diigina walitti deebisa akka duraanii sanitti jechuudha waccee booda maal ta'a gaafa nama tokko rakkoon ga'e bar amma fakkeenyaaf asliin gaafatee irraa rakkoo ga'e mataa isaatirraa rakkoo ga'e kana hubachuu qabdan gaafa rakkoo mataa fatiyaa rakkoon irra ga'e aslii rakkoon akka jireenyaatti keessaan jiraanne beeka kana beeka itti deema akkasuma haati manaa isaa yoo asliin kawaa balleessu ta'e haadha manaa isarra rakkoo ga'a ilmoo isarra rakkoo ga'a kun ifaan bilisa kan jiru jechuudha akkamitti biyya ambaa keessatti dhiibbaa walirratti godhan waraqaa qabaatte qabaachuu baatte suni rakkoon qabu maaliif seera jira yoo galtalee biyya isiitti galtifattee haan jechuudha garuu kana hunda isiitti fide afaan isiiti afaan hadhaa isiiti nama arrabsuun booyuun isii amala fatee jechuudha mubaarak sababa isii nasbee ufii nasbee ilma ufii nasbee haadha manaa ufii baasuu dhaabata kuni maaliif ta'e yaa ummata kiyya kuni maaliif ta'e kanaaf jechuudha boleen kiyyaa viidiyoo kiyya kana like share subscribe gochuun nama hunda biraan gaya akka tasaa namni tokkos dhageeffachuu danda'a lamas dhageeffachuu danda'a ani wanni jechuu barbaadu waan biraan barbaadu ummata keenya kana qabbaneessaa isiniin jechuu barbaada rabbiin jara kana akka duraanii isinitti rabbii walitti haa deebisu isiniin jedha nagaannaa tura rabbiin biyya keenya illee haa qabbaneessu isiniin jechuu barbaada obboleen kiyya dubbii yoo qabbanuuf ta'e malee yoo dheeratti waa tokko bu'aata kan qabdu nagaatti